akkamitti foon irraa firii bilbiluu dandeenya mee haa ilaallu. Har'ammoo akkaataa karaa foon Akkuma irraa beekamu tokkoffaa firii koolii argachuu dandeessanii Play Store isin galla. agarsiisan hordofaa. Erga Play Store keenya seenne booda akkuma dabre yeroo dabre ammas gubbaarratti kilik goonaa jechuudha. Ergasii maqaa wantichaa as barreeffannaa. Maqaa wanticha keenyaa Dingo Ton jedhama. Dingo D I N G T O N E. Kana erga barreeffannee booda search jennaan jechuudha. Search yoo jennuun mallattoo kanatti nu dhufa. Gubbaa irra akka jiru free phone call jedha. Free video call hin jedhu akka kaanii akka Viber fa free phone call jechuudha. Phone irraa tola akkamitti bilbilachuu dandeenya jechuudha. Lammaffaan fake call jedha isin buufasina. Kan lammaffaa sana akkas jechuu egaa mirkaneeffattanii kilik gootanii erga kilik gootanii booda install gootan jechuudha. Install gootan jechuudha. Yaa already waan install ta'eeruuf open qofa jechuun naaf. Isin install jettanii achi booda processing isin gaafate hundaayyuu guutan jechuudha. Fakkeenyaaf yoo waan qara duraan banadhee jiruuf open yoo jedheen naa banaa jechuudha. Mee fakkeenyaaf open haa jedhuun kiyya. Open yoo jedheen mallattoon kun kanaa dhufe fooniin kiyya qulfii waan jiruuf moobaayiliin kiyya appilikeeshinii hunduu qulfii waan qabuuf kun kana isiniif hin fidu keessan irratti. Kanallee akkamitti akka qulfii itti gootan yeroo biraa isin agarsiisa. Kanaaf anama qulfii kana banadhaa jechuudha. Foonii kiyya keessa hundi isaatu qulfii qaba waan ta'eef anama qulfii kana banadhaa jechuudha. Amma achiin gara kaan keessan erga bantanii akkanuma isinii fida. Kiyya amma qulfii baneennaa akkana naa fide keessan immoo yoo haaraa bantan tokkoffaa iimeelii isin gaafata. Iimeelii erga itti guuttanii booda akkana isinii fida. Amma immoo bilbiluu qofa isin hafaa jechuudha. Lakkoofsa barbaadan egaa iimeelii fi lakkoofsa keessan koodii hojjetti guuttanii akkanatti lakkoofsa keessan itti saaftanii bilbiluudha. Anam immoo bilbiluuf yaalu laal lakkoofsa sirrii waan hin ta'iniif na didee jechuudha. Kanaaf lakkoofsa sirrii keessan koodii hojjetti guuttanii yommuu bilbiltan isinii waan jedhaa jechuudha. Kanaaf foonii keenya dhaquu barbaanne gabatee santuudhaan kanan nu dhufa kunoo chip call jedha kunoo irra isinii deema gabatee tanatu inaa jechuudha ta gubbaarra jirtu sana gabatee tana yommuu tuynu fooniin keenya maqaan namoota keenya foon keenya irratti save godhanne nu dhufa jechuudha. Kanaaf kunoo waan maqaan namoota kiyyaa asirraa dhufe jechuudha. Kana keessa amma chip call jedhaan rakkasan bilbiluu barbaaddaa jedha free call jedha tola bilbiluu barbaaddaa sin jedha. Fakkeenyaaf namni ati bilbiltuuf sun yoo hin qabatee ati free call bilbiltaa jechuudha fooniidhaan. Garuu namichi sun yoo hin qabne taate kireeditii xiqqoo si gaafataa jechuudha. So kanaaf amma fakkeenyaaf nama hin qabne irratti waan bilbiluuf barbaade asumarratti kilik godheeti yoo jedhe naaf fidaa jechuudha. Firii barbaannaan immoo firii tajaajilu mata gubbaa irratti argamtu sun kilik goonaa jechuudha. So erga kana ta'uu hubattanii ka barbaadan yoo nama firii koolii qabu foon wanna kana fayyadamu ta'e dingoo kana dingoo ton ka fayyadamu ta'e firii kool ka jedhu irra kilik goonaa jechuudha. Yoo kaan hin fayyadamne ta'e immoo chip kool jetteetiin gatii rakkasan bilbiluu dandeessaa jechuudha. Kana fakkaata mee tokko chaalaaluu asirra yaalee agoonu. Firii koolii kiyya irratti kilik yoo godhe kanan naa dhufaa jechuudha. Maqaa namoota amma isa fayyadamanii jechuudha. Nama kanneen keessaa tokkicha irratti yoo kilik godhe fakkeenyaaf nasaa ittiin haasayaa jechuudha. Tola ittiin haasayaa jechuudha. Kun nama tokko irra kilik godheera naaf fideetiin jira jechuudha. Kanaaf asirraa
yoo barbaadde lakkoofsa bilbiluuf waan ta'e firii dingoo kool naan jedhe kun laal firii dingoo kool naan jedha chiip kool naan jedha 4 point something credit haala naan qabda naan jedha achirra immoo cancel jedha balleessuu barbaadda tola bilbiluu barbaadda immoo credit xiqqoon bilbiluu barbaadda naan jedhe na gaafate kana keessa kan fedhii kiyyaa irratti kilik godha yoo bilbiluu illee barbaanne cancel godha yookaan free dingo call jedhani yookaan cheap call credit jedhan jechuudha mi'aan fakkeenyaaf kun waan free call namichi kun waan fayyadamuuf free call irra godhee jechuudha amma kun akkana bilbilaa jira bilbiluutti jira jechuudha kanaaf yoo barbaade akkana balleessaa jechuudha kana fakkaataa karaa fiiliin koorii kennan ittiin bilbiluu dandeenyu haala kanaan haala salphaan hubachuu dandeenya jechuudha kana fakkaata fakkeenya baak gooneeti mee haala lumoorij ka jedhu bira asirratti tokkoffaa sendi loovis hin jedha jaalattee appilikeeshin kanama jettu maybe credit fas erguu danda'a kun immoo wantoota adda addaa sin jedhaa jira invite friend sin jedhaa invite friend to use dingoton sin jedha credit tola barbaadda sin jedha account keellee jijjiiruu barbaadda sirraa waan barbaadda sirraa argatta jechuudha so kana fakkaata asirraa waan barbaadde kun asumarra gaddamteetiin argachuu dandeetta call rate call recording setting dhaytee maqaa kee jijjiiruu barbaadde sagalee bilbilaa wajjiiruu barbaadde asumarra dhaytaa jechuudha kanaaf wanta barbaaddan hunda asirraa argachuu dandeessu moor jettanii wayyattan jechuudha moor ka jedhu kanarratti mee fakkeenyaaf kireeditii alaallu kireeditii akkamitti akka natsaa argachuu dandeenya kireeditii kun fakkeenyaaf namallee invaayitii godhuun jira kun dhumarratti ilaallu ka diimaa qabu kun boonas jedha kafaleetiin rakasaan bitachuu danda'a yeroo tasa gatii xiqqaan bituufaa jira kanaafuu kana keessaa tokko irratti yoo kilik godhu fakkeenyaaf gatii rakasaan kafalee bilbiloo barbaadde akkaataa itti bituu danda'u natti himaa jechuudha kana fakkaata asumarraa waan hundayyoo dubbistanii argattu help jettanii akkamitti akka kun gubbaarraan qarqarsoo barbaaddanii isiniif galuu dhabes gubbaarra help ka jedhu jira akkamitti kireeditii natsaa argachuu akka dandeessan kun as daily get free credit sin jedha achirratti fakkeenyaaf waan akka alarmiiti okay jettaa bakka diimaa sanitti achi booda guyyaa hundayyuu argachuu dandeessaa jechuudha kana fakkaata yoo waan isin hin galle jiraate ammas na gaafachuu illee dandeessu ammas haalaan irra isin deddeebi'a karaa salphaa fi baay'ee barbaachisaa ta'edha baay'ee waan nama rakkisu miti garuu baay'ee si fayyada kanaaf mee invite akkamitti akka godhu qabna ilaallu nama invite akkam goona invite by via message message invite godhu barbaaddaadha emailin barbaaddaadha facebookin barbaaddaadha na whatsappidhaan barbaaddaa sin jee sin si gaafata jechuudha ati kanneen keessa ka barbaaddu godhuu dandeessa kana fakkaata baak godhuu barbaadnaan kanaan duuba deebita waan barbaadde dubbiste as keessaa nama tokkorra kilik goote kana jette kana fakkaata asmara laaltan kun malee dhumarra karaa jalqaba kanarra akkamitti akka viidiyoo ergitu akka meeseejii ergitu akkamitti akka rikoord goote ergitu muuziqaallee erguu barbaadde karaa barbaaddeen waan jette asmarratti hunda argatte dubbiste yoo jette ka bilbilullee mallattoo bilbiluu qaba ka meeseejiillee akkasuma kontaakti keellee wannu kamiyyuu asirraa argachuu dandeessaa jechuudha maqaa keellee jijjiiruu akkaawunti keellee jijjiiruu profaayil keellee jijjiiruu barbaadde asumarraa argatte